amansiisuudhaaf yaalii godhaatti nama 2,300 taatee mana barattee teessee mucaan qalame kun Oromoo miti Amaaraa ka qalame abbaan taahee soboo haati teessee sobootti abbaa mucaatiif haati mucaa sotaanii boohan adda Amaarri maal jetti ka qalame kun Oromoo miti Amaaraa qalame jedhaa jirti. Yoo ati cadhifte dhugaa hangi nama biraattu ittiin daldalata. Kanaaf doktor keenya yeroo gaarii gad dhufte asuma dhaamseen dabarsuu barbaadu namni sa'aatii kanatti ka barbaadu gumaa baafachuu fedha malee erdaataa kadhachuun barbaadu. Warri wannu as qayyaruudhaaf tooppikii Oromoo namni gubata Oromoo keessa jiru kanatti tooppikii as qayyaruudhaaf waa'ee erdaataatiif akkana naan jedhan ani mootii ilma mootii kana waasiin jedhani akkana naan jedhan jedhee mana banatee nama du'e waan nama du'e dhiisee waan nama jiru ka haasa'u naa ajaa'iba. Ajandaa banatanii dhagaa walitti darbataa jiran nama 1,200 ta'u qabatanii Oromoo waa'ee sagalee salaalee hafee waa'ee nama dhuunfaa namticha Mubaarak Musammaa ta'anii haasaa jiran. Akkamitti akkana naan jettan mootii keenya kana tuqaniisa. Na aaltushtushuun waa'ee mucaa sanitti deebi'aa silkii kana kaasee haasaa warra. Sarkaadii waan dubbattu qabaate dubbadhu. Yes, salam alaikum doktor. Salam alaikum. Waalaikum salaam. Isi dubbatti mana tu dubbata? Dubbadhu ati. Ay. Marti keessan uummati gizee tokko rakkoo gizee kana kanaatiin uga qabda. Rabbi umurii kee adeeressu. Bara darbe keessaallee qooda qabda. Bara wayyaanee keessaallee. Mootummaa kana keessaa beektaa gizee tokko dhugaa dubbannee duunaati wanni nu wal dhoskinu hin jiruuti. Bakka wal jaallannutti wal jaallanna bakka wal kabajnutti wal kabajna jedhi. Deeggaraa warra badhaadhina kana keessaa jedhe warra mootummaa deeggaraa ture keessaa wallaahi mucaa kaleessa suudii 2 deebi'ee kaleensaa dhukkubsatee biyya deebifame sana argitee miti kajimmarraa riidii sana sila torbee kana keessa beellama qabnee fi akka mucaan kun gargaarama gochuuf ittiin irraa kashawaa kanatu dhufee iyyuu kan taaneen saraalee kana dhufee. Nama suudiitti tumamee tapha paartii badhaadhinaa kana deeggaruudha gizee 2 ijoolleen tumteetu biyya galee suudii gizee 2 asii Yamanirraan deemee biyya sanatti mana yaala irra basamaatii irraa fuudhanii tumanii biyya gaafa gadillee amma mucaan karaa daarii ciisee sammalee karaa daarii ciisee jiraachaa. Maaliif siin jedha jedhe mootummaan Oromoo wani nu jenne jala fiinnee wanna barbaade asitti hisaaqni jira karaarra bullee wayyaanee kana angoora deemuudha biyya Jarman kana keessatti torbii tokko taljii keessa bulle nuti. Wayyaanee kana alaaf keessaan itti qabsa'uu miti waan barbaanne gochuudha. Taljii kana keessa baaruuda kana keessan siin jedhe. Yoomuu wanurraa darba mootummaan kun jenne. Bara kana adda jechaan har'a waggaa 6 guutuu warra keenya kana ta'an gorra jirre inni macaallisne afaan qaqqabannee waan mana keessaa namni waan qabu rakkina kee himattu. Waan eda nyaattee bulte haadha warraa keetii wajjin bishaanuma dhugdee bultaa yookiin akka bultaa rabbis erga jechaadha. Ganda keenya keessa Oromiyaa keessa akka nuti jiru nutu beeka jechaadha. Jarri walii galuu dhabdee naanirraa alagaanachi warramma jechaadha warramma huinni riphee lolaa koo warri baddaachifsu edfaan nurraalee haa ta'u wanni ta'e ta'u jikiyya nagarreetiya. Kijibarraa wana naasa hin jiru. Shawaan kun har'a waggaa 3 jura gizee meeqa dhumani wallurraa yoo jette jechaadha. Jimmaa isa kana jedhi. Arsii dheengadda akkasitti jedhi. Hiriirsaa wanna kan jara kana keessa jiru Oromiyaa irraa kaabineen ka kaabineetti nu hiriirsaati nu qoradhaati rakkoo jiru nu furaati yookiin immoo Oromoo isa dhugaa ta'e nu baasaa yeroo jenne ati shaneedhaas hin jedhan. Summa kana deebisanii yoo ta'e irra gaafii gaafatte jettee borganama shaneedha jennaan abbaa barbaade mataa si balatee abbaa barbaade si dhiita. Akka itti haasa'anullee dhabamaa jira. Har'a itti aanaa Shimallis Abdiisaa argitee jirta. Waan inni gadi bahee dubbatu. Ummata dhumirraa karaan banamee fi akkamitti gargaarsa dhaqa yookiin gara ustaat raayyaatti abbaa macaa kanaatiin gargaarsi godhamee fi jedhanu shanee biyya fixxee jedhee gadi bahee taanaan Shimallis Abdiisaa gadi bahee shaneedha jedhee akkasitti laba jechaadha. Bakka dhabnuu dhabne bar akkatti dubbannullee wallaallee waan nama dubbatanuu ummataan of qopheessaa jechuudha. Kurmaan achirraan dhufaa. Keeziin ummataa kennamu kutaalee Oromiyaa keessa namni jirtan Oromoo taatee of qopheessuu qabda marti kan kee hidhachuu qabda. Maa qulfii ittiin buujalee baasuun ta'in. Maa ittiin billaa waan jirurraa alagaan si nyaachuu deemaa biyya kee irratti yoo shahida taate namni dhufee si loloo jechaadha. Jennaan akka qaaleetti hin argamu. Salaattee saddaqattee ijaarrattee waan barbaadde godhattee biyya addunyaa kanarraa gaafa deemtu wallaahi akka taphitti miti jennanni. Biyya kee irratti yoo lolte daa'imni jannatan seenu wanni sii galuu qabu.
lafti gondorirraa dhufanii Oromoon tokko gondoriin hin jirtu bar. Suuqiin tokko gizee nama gizee Suudaanii deebi'ee jiru ji'a lama achi taa'ee Oromoon tokko asirraa maal isin jedhe shendii kana jedhe hanga gondorirraa hanga matammaatti dhala Oromoo tokko hojjetaa mootummaa tokko dhaqan argitu. Bara 2016 Ustaz Raayyaa waan himata sin agarree jimmarraa injiineer maali jettanu jimmarraa dhaqee mucaan tokko jimmarraa dhaqee na guyyaa lama keessatti hoteela keessatti ajjeesan. Guyyaa lama keessatti hojiiwwan isa fuudhennaan. Oromoon naman tuqu Oromoon hammataadha jecha Oromoon badhaadhinaadha hammataadha jecha jedhu kana numi jechi kun nurraa mulqamuu qaba. Ammallee immoo waan shanee jedhamu kana siin paartii badhaadhina jecha jettamu kana abdanii gara dhugaa Oromootti deebi'uu qabdani. Yoos malee qabamuu hin dandeenye. Si galtee yeruma irrechaa qofa Oromoon irrecha uffata hoddisiifattee jechaadha aadaa Shawaatii fi aadaa Jimmaa Arsii kana gurrattee kunoo Dengada bakkee bultee Finfinneefte bakkee bultee bar mana akka sanaa biyyiiniif Shimallis Taakkalaa Uumaa ijaare keessa Oromoon dengada Finfinneefte bakkee bultee waan sirbu keessa wallaahi billaahi nama 6,000 Finfinnee dhufanii kan lafa bu'ee manni karaa daari sun keenyaa miti jechaadha. Kanaaf waan keenya nama gubaa biyyaan of qopheessaa jedha dhaamsi darbu biyyaan of qopheessaa. Amma kan kana dhibee eenyuun komanna mootummaadha moo warra bosona jiru moo akkamitti uummanni kun ammas du'uuf jiraadhaa salaaleedha miti borjimmaan ta'uu danda'a bor arsii ta'uu danda'a harargee ta'uu danda'a hanga yoomitti guyyaa lama gabbaaneetuma wayinee firii ebelu maaloo jennee sirbumaan boonyee dhiifnaadha bar kan gaafii natti ta'e eenyuun koman akka eenyutti sagalee ta'a amma warri sagalee ta'an kun eenyutti sagalee ta'uudhaaf gaafii amma sagaleen hin jiru baar namatti sagalee ta'an kan innaa gaduu ni deema. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma sagalee wanni jedhu Koopiliinkii godhaa neetwoorkiin na qabaa jira koopiliinkii akka yaada kiyyaa mina fiteera. Wanni amma sagalee jedhan hin jiru ammaan booda. Dhaggeeffadhuuti. Wallaggatti morma muranii dirii keessaan baasanii fannisan tokko jedhe. Harargeellee akkuma kana jedhe. Shawaallee akkuma kana luka kutanii adda addaan ciraa turan jedhe. Arsiillee suma kana eengada dhufanii akkas godhan jedhe. Arsiillee eengada nama tuntinee malee lafa pinaara baarsanii jaarsii ulfaamee kaajjeessan. Shuggutumatti dhaqanii nama jahan taa'anii xallaa kana dhuganii. Keenya qaata guddate. Warri ajjeesu kun faannootu goondarii dhufe ajjeesaa jira moo qoy salaalee keessa woboon hidhate hin jiru yoogaa yaa mootummaan milishaan ummata kana tiksuu erga hin dandeenye aangoon mootummaa maali gaafiin koo kana bar warri amma hidhatanii waggaa meeqaaf nuti woboodha ummata keenyaaf akkanaa jedhanoo hin jiran wayye jarri immoo utuu jarri jiranuu goondarirraa ka'ee faannoon dhufe ummata ciimsee qalaa jiraadha gaafiin ummata salaalee kana boryoo ummanni kun maal qaba fallinni qabu hoo maali bor qalamuuf dhiisuu isaatiif Dhaga'i jechi shanee jedhu kuni Shimallis Abdiisaa irratti leexoon qaayii warra Qiddis Milaakaayilii kana warra Gondoriin kanaan dalagamuu dhaban natti hin fakkaatu. Lukkuu wayii aduutu mana isaa keessaa jaartiin ala qabamtu. Wallaahi billaahi si babar biyya irratti qopheessaa jedhanii dubbattee dandeessee bittu. Mr. Kadi gaafii gaarii kaasee Dr. Abduu Sheen gaafii kanarratti deebii gabaabduu waan takka lama jechuu barbaada. Shaneen isaaniif naayiti meriidha hin sodaatanii konfidensii dhabuudha waan kana kafitu. Mootummaan konfidensii hin qabne waraanni akka badu hin barbaadu. Yoo 4 kiiloon qeen isaa sun nagaa taate achi booda Oromoon hundi yoo dhume hidoon keer. Namni dhufu kunu garuu shaneen bosona jiraachuun mootummaa kana umrii dheereffachuudhaaf waggaa 30 Itoophiyaa bulchuudhaaf akka carraatti fayyadama. Waraana jiraachuun isaa maaliif jedhi na gaafadhu. Nama jibbu. Nama isa takaraakkaru nama gaafii isa gaafatu shanee jedhee hidha. Sigalee miti. Konfidensiin hin jiru gattaahee Oromoo wajjin mari'adhee taahee dalagee hayyoota Oromoo waliin gattaahee mari'adhee taahee dalagaan konfidensiin hin jiru. Taaheen amansiisa amma Jawaarii fi Shimallis Asooteettee waliin mari'atte Shimallis Jawaarii waan jedhee amansiisu ni qaba. So kanumatti fagoomatti Jawaar akka hin dhiyaanneef faayitu godha. Fagoomatti Jaalmaroon akka hin dhiyaanneef faayitu godha. Sigalee miti akka itti dhufanii wajjin ta'anii mari'atan hin barbaadu. Maaliif oordanii? Uummata ficcisiisaa jiru taadaa Oromootti hedduutti Oromoon dhumaaraa ajennu ree gaafii bar isaa kun dhugaa dubbachuu sodaannee daarii deemaa jirra bar dhugaa namni itti nurkaa bade qeeroo nama fallinni gochuu qabu ummatuma kana lamman irratti ka'e akka inni bara wayyaanee irratti qabsaa'isan qeeroo ofiisaatiin istiraateejii mataa isaatiin jara kana lammanuu ofirraa kaasu. Warri bosona jirtullee sababa Oromoon ittiin ajjeefamuuf hin tahini. Warri biyya bulchaallu sababa Oromoon du'uuf hin tahini. Nuti nagaa haa barbaanna. Isin lachuu walii galtan nu bulchaa yookiin nama mootummaa biraasa qonna mootummaa Oromoo isinillee shanillee barbaannu ka biyya bulchaa jirullee barbaannu addis mangist leelaa yohana
mangistinya orang som qeerroo akkasuma malee tigiraan na itti isaa qama booda irra akkasuma malee tigiraan akkasuma taane akkasuma yoo san ofirraa dhorki tabar hinduutu soo malee mangistiin qabdu baram yaa mootummaa ofirraa dhorki tabar kophaa ilama soo maleen isaa soo maleen ay maskalii waan achi keessa kaa'anii fi warra naannoo san jiru oromoo naannoo san jiru shanee dhafin jedhanii hiikkachiisanii naftanyaa dhufeenti qalaa jirtu kun namni ofirraa tokko si akkan ajjeefni irraa hiikanii qawwee shaneedhaa kan itti qawwee jedhanii irraa hiikanii rakkisanii uummata rakkinarra jiru dhufanii amaarri ka qalte malee waggaa 20 dabre amaarri oromoo qaluu barbaadde garuu oromoonis qawwee qaba ofirraa dhorkaa ture ofirraa faccisaa ture hadda harkaa hiikanii oromoo harka qullaa jiru miskiina gabaree kanaaf qalamaa jira namni keenya yoo mootummaan ofirraa dhorkaa kan oromootu biyya bulchaa jira jedhu kun yoo bara oromoon biyya bulchaa jiru oromoo qalamuu dhaabbanne bu'aan jirri oromoon biyya bulchuu maalidha gaafiin ko'an oromoon biyya bulcha nuti abbaa biyyaati oromoon bilisoomee Abduse waan dubbadda Abduse ummata targisiinuudha moo Abduse dhageessa hoteela lama dhaabanii jechaa sitti maa jira hoteela lama dhaabanii laambaa cililiin beektaa akka ijoolleen suudii mana keessatti godhattu san wanni akkasii sana dhaabanii fannisanii siin jedhe naannoo kiiloomeetirii waan kiiloomeetirii yungee isi akkasii dhaabanii kaameeraatti hidhanii biyya guddisaa irraa jedhan biyyi keenya dhaggeeffadhuuti naannoo jimmarraa eessarraa jettu waan nyaatee buluun qabu amma dhaggeeffadhu gibira kuminaan irra kaa'anii nama sangaa tokko qabutu sangaa jaa gurguree kaffalaarra dechee fuudhurra dhabee siin jedhe dhugaa dubbannee duunaati waan hunda jiru bakka jirurra rakkoon isa kanaa eenyuun yoo jedhame namni biyyaa dalagu ummataa dalagu ummata keessa deemeeti bar rakkina jaraa kana ilaalee hanga huwina isaatti fe'uudee bara keenya keessa waan kana isinii waliin duuna jedha malee deemiitii mana kee gurgurree nama biraatti galchina bara amma fay manatti qabdu si keessaa baasanii yoo ta'e guyyaa shan itti finfinnee butte mana keetti nama biraa galchanii naanati deemtee yookiin gara soomaleetiin deemaarte dha bar dubbadhu haafizoo carraa jedhaa jirta haafizee mul'achuudhaan carraa dubbadhaa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullah. Keenya sinas akkuma mataan oromoo muramee fannifamu guyyaa lama iyyanee dhiisuudha. Haa ta'uutiin dubbannaa dubbachuu malee waan finnu sin qabnu ummanni oromoo salaalee har'a karaa deemaan naqee viidiyoo ol baasee jennaan ummanni kun argame malee ummanni kun erga gidiraa fi gadadoo keessa jiraachuu jalqabee waggaa 5 hadha. Karaanis erga itti cufame waggaa 5 erga jiruuf jireenya ofii dhabee sarara waggaa 5 ga'eera. Kana kan godhaa jiru immoo bineensi sadii jiru iddoo jira ummanni kun. Bineensi sadii maali yoo jettanii tokko adda bilisummaa Oromoo isa nuti jennu. Shanee isa mootummaan jiru. Bineensi tokko isa. Bineensi lammaffaan faannoo. Bineensi sadaffaan mootummaa. Mootummaan inni dhaqee shanee itti biddeena kennite, shanee nyaachiste, shanee obaastee jedhee uummata reeba. Uummata ajjeesa, uummata hidha. Shaneen inni dhufte nyaata gadi fidii jetti. Yoo nyaata mana isaa keessa jirutti kennuu baate lafa buuftee deemti. Dhaggeeffadhu rakkatee nyaata itti kenne jaallatee itti hin kennine. Faannoon immoo na dhufte shanee fi mootummaatti nyaata kennitee jettee uummata gadi baastee gurraati. Furmaata kana ammoo kan fiduu danda'u eenyu yoo jettan mootummaa alatu biyya bulchaa jira jirudha. Yoo hin dandeenye biyyattii mootummaan qabdu hin danda'u jechuu qaba. Dhugaa walitti himnaa tokko wanni nuti maachiif sabnee yoo gorraamaa jirraa asitti waan feene yoo taanis wanti dhufuun jiru ammaan booda. Dhugaa walitti himuun akka kana yoo ta'e. Kanaafuu wanni godhamuu qabu uummanni kun bineensa sadii gidduu taa'ee dhumuu isaarraa dhugaa jirtu dubbannee gadi baanee uummata kanarraa karaan banamee uummanni kuniif Oromoonis akka wal argutti. Uummanni kun Oromootti kutamee jira, Oromoo dhabee jira. Ofii Oromoo ta'ee Oromootti kutamee jira dallaa sadii gidduutti. Dallaan isatti naanna'e immoo rasaasa. Wanti dhaqee dhugee ciisu. Yoo keessan taa'aa jedhe waan nyaatu qabu waan dhuguu qabu ilmaa isaa gadi bahamtee masmaan gudduu sidhamtee gorraa maarti.